dubartii tala Oromoodhaati. Gaafa sila sirna diddaa gabrummaa sanuu adda duree taatee gaafa dubartii adda dureedhaa taatee bara 1969 aanaa waan godina 11 yookaan kiflaagarii hundarraa yaamanii ብሔራዊ ቲያትር ከጃም magaalaa Finfinnee tanatti namni adda dureedhaan dura dhaabbatee gaafa san agarsiise takka isiidha. Isiin san qofaa miti gaafa sila namni afaan ifiitiin haasa'uu qaanfatu yookaan saalfatu qabsoo irra ciccitee namni akka gartee jara biyyaa bahee gaafa reediyoo afaan uummata kanaa reediyoo fi televezyiina cabsa jaansanu warri isiirra gurguddaa biyyaa bahee isiin biyya keessatti haftee haga guyyaa amma hunoo lubbuun isii dabartutti nama Oromoo cinaa dhaabbatee qabsoo Oromoo tana bakkaan ga'e jechuun ni dandeenya. Ulfaadha miidiyaa OBS duraan dursee halloo daawwee oliftii beekamtuu fi goota teenya isin hundaa warra bisinasa barsiisu jeetiin haasawat dabra ta'ee immoo halloo wanni na yaadadhuun yoo xiqqaate gara waggaa 30 dura anaaf isin ka waliin turre eegasiin rakkoo adda addaa keessa waggaa 35 akkasni ta'a Ogusoo Caffee Gadaa gaafa isaan jiranis biraan ture jidduun adda facaane isaan baqatanii Soomaaliyaa fi Jabuutii kan hunda turan qabsootuudha har'a hedduu haasa'ullee heddummeessuun hin feesisu garaalleen hedduun hin danda'u halloo daawweedha odaa guddaa jige odaa Oromoo tokko guddaa jige rabbi ramataa godhuuf Oromoo hunda rabbi haasa barsiisu afaan kana isiitiitu nu barsiise turre isiin nu dura taraartirra deemne nulleen har'a artistii taane kanumaan ja'a. Hayyee mee walleeyyoon isii yoomuu daandii dhalootaaf ta'an jettu keessaa haa yaadannoo. Halloon waa hundarra saba fi jaalatti biyya fi jaalatti. Gaafa Ogusoo Caffee Gadaa san sirba tokko ka isiin qabdu jira kan ummaa yoo isiin dubbatte uummanni tokkollee lafatti naafne waamicha harmee ayyaa hunda dhageessisuu kiyya naddirmadhaa jetti yaalmaan kiyya haa gumaachuu namuu waan danda'a lubbuu wareega kan yaaniti yaa jetti wallee tana qabdi. Gaafa san walleessonni hedduudha Damaaruun Fandishee Abdii Ibraahim kana ta'anii waliin baandiidha nuti ijoollee taanatti isaan eegaa turre. Egas boodaas wallee obboleessa gaarii jettufaa ka jalqabaa kaasasii barbaannee wal barra sirba joofaadha kaasannisiidha wal lakkaa'amee dhume miti gaasata hedduu qabdi takka takkaan jennee waan yeroo nunu waan hin jettu kanaaf halloon wanni irra hafe yoo jiraate waan isiin irratti dadhabdee asiin geesse osoo takkaan gammadin osoo takkaa ilmaan kiyyaan laalan jiin maatii isii hunda facaaftee biraa deemte Oromoo jecha waan isiin hangarraa itti turte kana galmaan gahuu qofa uummanni Oromoodhaa kanumaan dhaamsa dhaamu barbaada. Asitti immoo na jiranti Maamma Jaalalaallee as jira warra durarraa isii wal beekan asirratti arganne keessaa Maamma Jaalalaa jajjabina walumaa waan inni haa kennu jecha mee halloorraa waan dhaamtu waan beektu. Galatoome Abdii halloo jechuun qabsoo irraa barre halloo irraa afaan irraa barre aadaa irraa barre seenaa duudhaa irraa barre akka obboleettiittis akka haadhaattis namaan jaa tokkoon jala guddadhe artiin kun maal akka fakkaatuu fi ilmaan dhaltalleedhaaf hanga artii Oromootii fi hanga qabsoo Oromootiif iddoon qabdu halloo gaara keessatti illee bifa jijjiirrachaa gaafa wayyaaneen tokko namaatiin nu adabsaa turan sana naannoo dadaritti bikkareef akkuma obboleessa kiyya Absalaam faan jirantu sirboota garaagaraatu achi darbaa ture lubbuu wareege kenne ani tiyyaa hanga jettutti lubbuu koo wareege kenne tiyyaa'u wareege kenne yaa saba kiyya hanga jettutti nama Ogusoo Caffee san keessatti jajjabaachaa turan kana qofaa miti. Kana booddee gabrummaan tuni sammaattee wayyaaneenis gara malee nu duultee gara malee namni keenya qabamee waraanni bilisummaa Oromoo caphee sanee guyyaa bara 84 sanee 14 lolli sun kan labsame naannoo Dadaritti
lola sanirraa kaasnee gara waraanaa seennee waraanni sun yeroo dheeraa deemamee eega waraanni sun deemamu booda qabamanii ani Adareetti hidhame isaan ammoo gara Hursootti hidhaman. Hursootti hidhamanii mana hidhaa keessallee turte. Wanni ayyaadadhu keessaa wanni hanga har'aan tanaan daganne galgala Darajjee Birgeet Kajaan tokkotu jira. Siyaasa barsiisanii waraana bilisummaa Oromoo kan yeroo san keessatti sagantaa barsiisanii karaa nagaatiin kan isaanis deebi'an akka hawaasa isaaniitti deebi'an mootummaan barsiisaa ture. Erga sanillee gaafa san afeerraa irra turanis fi Adamaaruun badii nannaqini dagutti naa yaadadha. Inni kun daangaadha. Badii nannaqini dagutti ati kaadhimaa namaatti dhaabbadhu narrachitti jedha Adamaaruun. Guduunfaati yaasiike seetuun na kenneenanii kee sababsa taasi beeke dubbiin sun haasa'a jechuudha. Yeroo san keessa gara diddaa fi ammaas hidhamanillee hin fudhanne jechuudha. Nama hidhaanis rasaasninis dhiibbaanis jibbis tuffiinis boodatti hin deebisinidha halloon. Kanaaf hedduu baay'ee nama dhaga'ama. Haa ta'uutii amaanaa isiin karaa dhiiftee deemte kan akkamitti galmaan geenya jennu irratti hundi keenya xiyyeeffannaa guddaa karaa mootummaatiinis haa ta'u karaa jenereeshinii dhaloota reefu jiru kanaanis haa ta'u akkamitti kaayyoo isiin irratti osoo ittiin quufin biraa fuula waaqaa deemte kana akkamitti galmaan geenya ka jedhu irratti akkuma reefu Abdusalaam jedhu hedduu haasawullee nama dhibaa hedduu keessi keenya madaadhaa irraan tana haa ta'uutii galatoomaati isinillee jajjabina isinaa kennuun jaa nu qofaa miti kaabaa kibbaa dhidhimaaf booroo isiin ittiin sirbitu san kan dhidhimaaf booroo isiin jechaatti sirbitu san kan dhidhimaaf boorootiif uummata Oromootiif sabri Rabbi haa kennu jajjabeenya Rabbi haa kennu ilmaansi kanaaf kanallee bira haa dhaabbannu tokkicharraa fi kanallee akka zalaatti haa kunuunsinuun jaa galatooma. Wallisaa Farhaan Sulee dhaloota halloo faa boodarraan dhufe ulee irraa fuudhan keessaa mana keessanuu waa inni isin jajjabeessu nu jajjabeessu jecha mee halloo irraa maal baran? Wanni halloo irraa baranne waa aartii qofaa miti qabsoodhaa fi jiruu jireenya addunyaa kanaa akkuma waliigalatti waan ammaas haati taate waan obboleettiin taate waan dubartiin taate irraa barree silaa waan gama aartiidhaa yoo kan dubbannu taate akkuma ati jettetti ulee irraa fudhanne guutumatti isaanumarraa dhaalee jechuu dandeenya jechuudha. Haaloo Rabbii rahmata haa godhuuf jenna gartee maatii isii qofaa miti kadhabe Oromoo guutuu dhabe addunyaa guutuu dhabe Hornoof Afrikaa dhabe imaanaa sabrii isaaniif haa kennuun jaagamanumaanu. Halloo daawwee roga hedduu yaadachuu dandeenya. Aartii hoggaa maqaa dhooynus nama duraati fakkiidha. Qabsoo hoggaa maqaa dhooynullee akkasumatti fakkiidha. Dubartootaaf namni jalqaba afaan Oromootiin albama afaan Oromoo maxxanse halloo daawweeti. Yeroo dubartiin itti waltajjiirra baatee haasa'uun itti saalfatamaa turteetti yeroo aartiin Oromoo dubartii takka dhabdeetti isiin ni jira jettee garaatti kanaa dhufte. Dhufuu qofa osoo hin ta'in namoonni baay'een dhufanii ni dabran waggaa 50 akka jaalatamanitti osoo walleen takka tanuma taan caaltu bahaa dhuftu aseegun kennaa addaati dandeettii addaati hanga gartee dhibeedhaan dadhabdee gara manaa galtutti waan uummanni Oromoo keessa jiru nama aartiidhaan agarsiisaa ture miidiyaa Oromooti jechuun ni dandeessa nama barsiisaa ture miidiyaatiin illee barnootatti nama wulaansaa barnootaa saaqaaf irraa banaa jechuudhaan Adamaaruun wajjin gara barnootatti uummata yaamaa turanii fayyaa fi akka eeggatan waa'een ispoortiitti illee irraa nafne Alshabboo faaraa waliin wanti hin wallisin hin jiru kun roga aartiiti. Roga qabsootiin yeroo qabsoon Oromoo qabsoo hidhannoo barbaadutti
dubartiinis dhiiraa gadi miti jechuudhaan hidha qawwee baadhattee hanga ilmoollee gaara keessatti ta'utti nama ga'e roorroo adda addaa gidira adda addaa nama argaa ture ani itti dhiyeenyaan hin beeka sadarkaa maatiitti jechuudha. Namni silaa sadoodhaan jiraachuu danda'u halluu daawwee ture. Gaafiin adda addaa dhiyaachaa fi turte bulchiinsoota dabre irraa jechuudha. Akka isaan cinaa dhaabbattu garuu halluun dhugaa cinaa dhaabbachuun filatte gidiraa filatte beela filatte rakkoo filatte hidhaadha filatte nama hanga guyyaa maayyitti waan kaayyoo duraan ka'e ibsan irraa osoo garan galin faayidaan osoo hin jijjiirin rakkoon osoo hin jijjiirin nama tureedha. Dhaloonni illee kanuma isirraa barachuu qaba jeetiin yaada jechuudha. Halloo bira turte hanga ammaa yeroo isiin lubbuun baatutti Kadir hubansi qaba waan ta'eef dhaloota immoo halloo irraa ulee fuudhan keessaa ati maal baratan halloo? Isiin artistoota Oromooti. Oromoo tokkummaa Oromootiif murteessituudha. Fakkeenya guddaadha isiin artistoota Oromoo keessaa nama dubartootaafis artii Oromoo dhaloota haaraafis artistii jabduudha. Rabbi irraa mataa godhuu fi ishii ta'uudhaaf waan gaarii saba fiitiif dalaguun murteessaadha jeetii yaada. Namni baruu waan deemaa jirruuf akkatti bayuu dargaggeessi bayuu qeerroon bayuu biyya maraa bayuu isii akkatti uffin isii kanaatiin eegana boostaa isii qabdi isii geessuu kana wastaadarri bayee mangistiin bayee Oromoon bakka maraa bayee eegana dhaabbatu Oromaani bayee akkatti dubbatuun kun dasnu jedha. Tole qeerroo mana wal'aansatii dhufte natti fakkaata amma yoo si argu. Wanti kun bakka ciiftu akka nama dhufe jirta. Maali kun marri? Kun marri sabaaf dirmachuun kadiyees ni dirmataniif kajiru qofaaf hin dirmatanii kadiyeef dirmatan waan ta'eef. Haloo daawwee asin dhuftu waan ta'eef. Ani immoo shahidii umar yookaan jibbaa roorroo gara haloo daawwee yookiin awwaalchisitti waan dhufuu danda'uuf miila takkaan osoo hin qabu osoo qaama saala kiyyeessa hin qabne haloon anaaf ijatiyya waan taateef miidiyaa hawaasaati waan taateef qaroo uummataati waan taateef gaachana saba Oromooti waan taateef afaan Oromooti waan taateef kanaaf hambaa Oromooti jilba takkaan jilbifadhee biyya takka illee ta'u raggeecu du'aa godhuuf jee irratti salaatee gara istaadiyoomii deemee irratti salaatee achirraa kan ka'e gara asis dadhabee osoo hin jeen na dhukkubee osoo hin jeen osoo kunis dhiiga na fuudhu dhiigas firraa ijoollee qeerrootiin firraa gannaqaa na baadhachaa haloo awwaaladhee jechuudha. Haloo daawweedhaa hedduu takka jechuudha. Marartuu namaatiif marartuu Oromootiif jechuudha. Gaheen isiin qabsoo Oromoo keessa qabdu haloon qabeenyaaf hin gammaddu. Yoo uummanni Oromoo qabsoon Oromoo asiif as geesse haloo daawweedhaa gammadde jechuudha. Godina Arsiitiif haloo daawwee Arsiisirraan dhalanne, Shawarraan dhalanne, Harargeerraan dhalanne, Wallaggarraan dhalanne, Oromoo irraa dhalatte jechuudha. Oromoodha. Haysiin dhaaddattuunis Oromiyaadhaani malee Oromoodhaan uummata Oromooti malee jechuudha. Rabbii gaditti namni isin gargaarsifatu uummata Oromooti. Kanaafuu nus qeerroo Oromoo fi qarree fi foollee uummata Oromootiif waan hin dhaamu yaa qeerroo yaa qarree yaa khayyi biyya alaa jirtan ka biyya keessa jirtan osoo lubbuun jirtanuu yoo harka tokko dhabdan harka tokkoon gara lammii teessanii dirmadhaa. Duutii siidaa du'a gartee ajaa'ibaati achirraa ka'ee mootummaan keenya mootummaan naannoo Oromiyaalleen akkanatti haloo daawweetiif gumaacha godhee qaama nageenyaati waliin qeerroo waliin hawaasaa waliin haloo daawwean hedduu takka bakka mana siidaa dhufaa akkuma nama jiru kanatti dhaqaa baay'ee qabadde dhaqaa gaafan achi deemu taasii gorodhu naan jettee kayfiifuu waan qabdu fakkaanne jibbaa koo hootu falmataa koo hootu jettee mul'ataadhaan na jala gaggeessite mee mucaa kana gaggeessaa mucaan kun lafee sabaatiif dhufa akka jiru ni gartanii deemeen galuu jettee jechuudha bulii yookaan nan jettee Fandishee mul'ataa bira jirra. Waaqni walumaan jajjabina nu kennu hunda keenyaayyuu mee halloo yoomirraa beeytan? Halloo ani akka lakkoofsa bashaadhaa amata 75 irraa hin beeku. Hojjettanii? Wajjin hojjennee hawwisoo caffee gadaa keessatti nuti halloon gootummaa isiidhaa hoggaa lola seenne lola duraan kaatu. Yoo humni keenya xiqqishaa ta'e cibirraa tokko ta'e isaa dhumnu malee hin ka'inaa jetti kabalaan itti gaafataman keenya abbootiin cibirraadha kabalaan asirra ol fuudhaniiti shorroo isaadhaa deemaniini.
gootummaan isiidhaa akkasii halloon takkaa yoo dahabam kintaala fudhadhu jetteen hin gammadu. Wanni isii gammachiisu bilisummaan Oromoo yoom bilisoomti yoo jette odoo nyaatteen jettanuma si gaafatti tanaa isii mirkansa. Gootummaan isiidhaa akkasii halloo daawweedha. Gara aartiitti yoo as dhufnes. Gara aartiidhaattis hedduu walleen isiidhaa tajaalalaa tafakkaattu hundinuu akka gartee muuza sollaasanii hoosoo ni beeyta hoggaa daakanii wanna daakanii kan liqimsan heetoo jaaniin biyya keenyatti hadhooytuu san daakanii muuzaan liqimsan wallee jaalalaa fakkeessiteeti wanna kanaan dhoysitee akka muuzaa sanitti liqimsisiiftee diina isiin saansuur akkan goone. Fakkeenyaaf amma Oromoo fardaan dabaalee leeleele hagaggaraa sutaa migiraa suuta deemboonaa qoreessi dira hagaggaraa sutaa migiraa suuta deemboonaa qoreessi dira suuta jedhu ifmaddi ilaalii jetteeti waan akkasiisan hedduu dabarsuu turtaalloon rabbitti araaramu isii rabbitti araarame dhaloonnilleen dhaloota qeyroo fi qarreelleen akkanumatti namni waan seenaa bareedaa tokko biyya isaatiif hojjete cidha isaa duutilleen cidha jaamti cidha isaa rabbiin akka tolcha khaatimaallee galabooddee isaallee akkana tolcheeti seenaa bareedaa irratti namni duuti du'an ooltu eega du'an oolle namni seenaa akkanaa hojjetee yoo du'e kuni du'an jaamu kuni zalaalam gammachuu zalaalam jaam isinilleen galatooma qeyroo qarree teenya Oromoo rabbi haa tokkoomsu qeyroo tanaafillee wanni niin dhaamuuf ifii walloocuu dhiiftanii wal jala laaluu dhiiftanii tokkummaa keessan dachiin tun teessan namni hadhaa bilisummaatii fi mi'aa bilisummaatii fi hadhaa gabrummaa dhandhameen beeyne bilisummaa tana akka isiin itti dhufte akka jaboo dhufte bilisummaan tana amma harkaa qabdan tanumaa jabeeffadhaadhaan isin hin jaa tokkummaa keessan jabeeffadhaa diina bira waliin saaxilinaa tokkummaa keessan jabeeffadhaa wal dhaba keessan alagaan diinni nun harkiniin tanumaan isinii dhaam. اللهم